hijaabni kee bareedina keeti bareedina keeti qabajaa fulfinaa dura islaabaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota Zainuu Tube bakka rabbiin isaatii kanaan isin gahe buleeyyanti qaqqaalii hundi keessanuu isiniin jedha. Har'a wanni ani irraa dubbachuu dhufe waa'ee biyya keenya waa'ee hijaaba keenyaa irraa jechuudha. Waa'ee hijaabaa waa'ee warroonni nama barsiisan kuni kan gubbarraa gadi dhufe jechuudha buleeyyantiya. Silaa osoo mootummaan gubbarraa gadi dubbachuu baate namni warroonni barsiisan uummata warroota kabajamaa hijaaba ofiitiin amantii ofii kabajataa baratu mana barumsaa irraan ari'an jechuudha. Kanaaf buleeyyantiya dhugaa dubbachuudhaaf hijaabni keenya amantii keenya hijaabni keenya akka salaatati. Akka salaatan garaagarummaan hin jiru jechuudha hijaaba keenya irratti. Kanaaf huma fedhellee yoo ta'e barumsa san irraa ari'amuu fi barumsa san lakkisuutu irra nuuf caala malee hijaaba keenya niqaaba keenya baafachuun abadan nurratti haraama jechuudha. Kanaaf hijaabni keenya har'as borus amantii keenya salaata keenya jechuudha. Salaataa fi hijaabni addaan hin bahan tokko. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma salaata dhaabaa salaataa nuun jedhetti hijaaballee yaa nabiyyii kiyya jedhiin jedhe ergamaa isaatitti dubbate jechuudha. Dubartootaan jedhi durbateetiin jedhi dubartoota teetafuuteen jedhi dubartoota muumintootatiin jedheeni akkasitti quraana keessaa suuraa ahzaab keessatti nu dubbate jechuudha rabbi. Kanaaf dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hijaabni keenya har'as borus amantii keenya hijaaba keenya rabbitu itti nu ajajee nu akkanaan hin uffanne rabbii keenya itti nu ajaje uffadhaa warri islaamaa taatan warri muumina taatan uffadhaa nuun jedhe. Kanaaf uffanna salaata keenya salaata yoo dhiisan namni jaannatan argata hin argatu kaafira jedhama jechuudha. Kanaafuu hijaabni keenyallee akka salaatati jechuudha nuuf. Kanaaf obboleeyyantiya hundi keessanuu jechuudha dhugaa rabbii san dubbachuudhaaf amantii keessan irratti jabaadhaa. Amantiin keessan tuqamuu itti hin dhiisinaa goongoma. Wallaa hin tuqamin amantiin keessan. Kanaafuu amantiin keenya amantii kabajamaa, amantii jaalalaa, amantii amantiin keenya amantii nagahaati. Addiinu salaam nagaha jechuudha. Diin keenya diin nagahaati. Amantiin keenya amantii nagahaati. Islaamummaan badhaasa rabbiiti. Kanaafuu hijaaba baafadhaa, qullaa deemaa, hijaabaan barumsi hin ta'u, salaanni mana barumsaa keessatti hin ta'u. Yaa miskiina wallaahi Allah rahmat. Rabbi rahmata si haa godhu. Eessaa argama wanti akkasii. Nu addunyaan tun mataan galabbaxamtee fuula rabbii keenyatti milkaa'uu barbaadna jechuudha. Kanaaf hijaabni wanni nu ofirraa mulqine barumsa deemnuuf hin jiru. Hijaabaaf ni uffanna, niqaabas ni uffanna, barumsas ni baranna jechuudha. Kalas mirga keenya namni eega mirgi hin eeggamaa Itoophiyaa keessatti mirgi eeggamaadha. Namiifuu mirgi haa eeggamu erga jedhan. Xayyib maan eeggamirree nu waan feene uffannee deemuu hin dandeenyu. Waan feene uffannee akkuma warri surreetii fi warri qullaa uffata itti mamaxxanu kana yaa'utti nus amantii keenyas kabajnee rabbii keenyas ofirratti sodaataa waan rabbiin nuun jedhu uffata rabbiin nuu buuse uffata rabbiin nuu dubbate uffannee bareennee akkatti deemuu hin dandeenyu jechuudha. Mirgaa miti kun tayyib. Kanaaf mirgi keenya kabajamuu qaba. Mirgi keenya eeggamuu qaba jechuudha nullee. Kanaafuu akkuma warri qullaa deemu mirga argatetti warri qaama isaa sattaratellee inumaa silaa osoo mataan aqliin namaa ko hojjetu taate eenyutu kabajama. Eenyu mirga guutuu argata. Intala hijaabattu mirga guutuu argata jechuudha. Intala of sattartee karaa nagaatirra tartu. Ka durriyyeen kun osoo isii ilaalu daftara lafaan hin dhoofu. Intalti islaamaa bar kabajaan baatee kabajaan galti.
warruma baratu sanillee warruma barumsa baratu sanuu qalbii isaanii akka hin taane hin gootu. Hijaaba ofirraa qabdi, namni qaama isii argu hin jiru. Seeran barumsa ofii sammuutti qayyabate nagaan gala dargaggeessi islaamaa ta'e kan kiristaanaa ta'e jechuudha. Nagaan deemee gala. Kanaaf obboleeyyantii hijaabni kenna amantii kenna. Kanaafuu rabbiinillee subhaana wa ta'ala suuratul ahzaab keessatti jechuudha nu dubbate. Aayaa akkuma quraa akkuma salaataa jedhee aayaa buusetti aayaa hijaaballee buuse jechuudha rabbi subhaana wa ta'ala. Kanaaf jabeeffatu qabna malee hijaaba kenna ofirraa mulquun gongoma hin danda'amu jechuudha. Obboleeyyantii jabaachuu qabna diin keenya irratti akkuma salaata nu dubbate akkuma zakaa nu dubbate akkuma sooma nu dubbate akkuma hajjii nu dubbate niqaaba kenna hijaaba kenna dubbate jechuudha rabbi subhaana wa ta'ala suuratul ahzaab keessatti. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان في hijaaba keenya jabeeffatuu qabna. Kanaaf obboleeyyantii ani sittillee dheeressu jabaannee hijaaba keenya jabeeffatuu qabna. Diin keenya jabeeffatuu qabna. Inumaa eegee isaan nu tuttuqan hijaaba irratti niqaaba kennallee hidhachuu qabna jechuudha. Kanaaf wallaahi laazim jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf obboleeyyantii karaan qajeelaa karaan diriiraan ihdina siraatal mustaqiim karaa diriiraa kami jennaan karaa qajeelan ihdina siraatal mustaqiim irra deema obboleeyyantii karaan jannata nama geessu kana jechuudha. Kanaafuu karaan islaamummaa malee karaan biraa hin jiru. Karaan biraa abadan gongoma hin jiru. Kanaafuu insha Allah jabeeffatuu qabna. Diin keenya jabeeffatuu qabna. Isin hin jedhu obboleeyyantii. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بلينتيا kana fakkaata rabbiin subhaana wa ta'ala quraana keessatti akkatti nu buuse jechuudha. Akkuma salaata dubbate, zakaa dubbate, hajjii dubbate, sooma dubbate. Kanaaf nuti amantii keenya, hijaaba keenya, niqaaba keenya, salaata keenya abadan garaagarummaa salaata fi niqaaba hijaabni gargar hin bahan jechuudha. Tokko rabbii keenya nu dubbate. Kanaafuu abadan salaata keenya jabeeffatuu qabna. Niqaaba hijaaba keenya jabeeffatuu qabna. Obboleeyyantii gongoma insha Allah niqaaba keenyas hijaaba keenyas hin dhiisnu hin barannas niqaabas hijaabas ni uffanna insha Allah. Mirga keenya mirga guutuu qabna dhibbaan dhibbatti jechuudha. Inumaa ka mirga qabu nuhi dubartoota islaamati jechuudha insha Allah. Rabbii keenya qabna waan taateef rabbii samaawaata qabna waan taateef nama dantaa ittiin qabnu waan taateef.